Wanosa ilaleen fayyeni. Nagaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos bakka fi ajjeersantti isiniif baay'atu maatii daandii wangeelaa hunduma keessanii. Viidiyoo kanarraa wanna guddaa akka argattan abdii guddaa qaba. Amantoonni ammas akkuma durii isaaniitti wangeela isaanii baattatanii yeroo du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos magaalaa keessa ba'anii labsan argina viidiyoo kanarratti. Viidiyoo kana warra naa ergan waaqayyo guddaa isaan eebbisu. Viidiyoo naannoo keessanitti jiru naa erguuf bilbila iskiriinii irra jiru karaa teelegiraamii dhaquu dandeessu. Viidiyoo kanaan eebbifamaa. Qajeelummaa argannuf ijoo kaafame. Qajeelummaa argannuf ijoo kaafame. Rooma 4:25. Yesus du'a ka'eera. Yesus du'a ka'eera. Arfin du'a doomee bilisomneerra. Ilkaan cubbuu tarsa'ee birmaduu baaneerra. Gatiin keenya Goototatti kaffalameera. Seera cubbuu keenya ni Yesus du'a ka'eera. Viidiyoo kanarraa wanna guddaa akka argachaa jirtan abdii guddaan qabu. Waaqayyos akka ittiin isin eebbisaa jiru nan amana. Viidiyoo kanarratti amantoonni waldaa Makene Yesus Arjo yeroo isaan akka ittiin magaalaa keessa ba'anii wangeela lallaban baay'ee garaa koo na gammade. Ammas hojii wangeelaa sirriitti akka hojjetamaa jiru, humni waaqayyoo akka hojjetamaa jiru viidiyoo kanarraa argaa jira. Xinnaa guddaa otoo hin jedhin, jaarsa jaartii otoo hin jedhin, hundi isaanii ba'anii du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos amantoonni waldaa sanaa yeroo isaan labsaa jiran baay'een gammada. Isinis akka gammadaa jirtan abdii guddaan qaba. Asirratti argitan lubni isaanii dura bu'ee, gaggeessaan isaanii yookiin lubni isaanii dura bu'ee, amantoonni isaanii immoo dudduuba bifa faarfannaan, bifa lallabaan, bifa luqqisii dubbisuudhaan, bifa dhuga ba'umsaan yeroo isaan waa'ee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dubbatan ni argina. Mee waaqayyo guddaa isaan eebbisu. An baay'een gammade, isinis baay'ee gammadu jedheen abdadha. Viidiyoo kanatti uffata ilaalaa waaqayyo isin eebbisu.
fayyinu dubbicha dhugaadha innis Yesus Kristos isa furii cubbuu keenyaa ta'e dabarsee of kennera olaa mudaan qabnetu guutummaa biyya lafaaf dabarsee of laate kun immoo kan ta'eef jireenya bara baraa akka dhaalluuf kanaaf guyyaan fayyinaa kanaaf guyyaan fayyinaa arradha namni hundumtuu lapheesee keessaa hin gatiin guyyaan fayyinaa arradha Faisani nara yo ni kanara ganne ma pura tu Yesus kebrianda Jukerto bakanau Ayimata Miskana 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 Chichaba Yesus kebrianda Mare,